Gaaffin kiyya waaqayyo ni uumamaadha gaaffin kiyya laal gaaffii ani si gaafadhu qofa naa deebisi malee gaaffin kee akkasi naan hin jedhin. Waaqayyo uumaadha. Maleen uumamuumi. Nan uumamu waaqayyo. Thank you. Ani fixadheen jira Ustaaz Abu Muwaaz itti fufa. Yesus ni uumame waaqayyo hin uumamu erga naan jedheeti Yesus waaqayyo itti fufa. Deebi'ee. Dhaggeeffadhu achumatti gatoon abbuutti hin darbiini. Yooni jechuun abbuutti hin darbii waan ansii deebisuun qaba. Ayyee. Jalqabaa waaqayyo ture waaqayyo kuni cubbuu namoota ilaalee otoo Yesus Kiristoos hin dhalatiin dura waaqayyo kun namni isa hubachuu waan hin dandeenyeef hafuura waanta tureef ijaa waan hin argamneef isa ijaatiin argamu isa hafuuraatiin argamu kana akka fakkaatisaatti akka bifataasaatti hojii isaatiin kan gahuu danda'u kan bakkaan gahuu danda'u Yesuusiin dubaroo Maariyaam irraatii nuuf dhalatee jechuudha. Buutee buutesh. Eenyu bu'e? Yooni. Yooni maa? Yohaannis. Bari Amoos gaaffiin deebi'ee jira. Waan wal faallaa himtee jirta waan ta'eef waaqayyoon uumame waaqayyoon uumamne Yesuusin uumame eega jettee xumurtee jirta. Yooni galchaa jira nama dhufeera kiyyaa. Kaanirra jira kanarra jira. Abu Muwaaz ni bila. Nyaanna. Nyaataa hin barkun. Yemmuu bal'aa jedhu. Nyaata maal? Hangana bitti biyyaa maal ta'e barumsaa. Abu Muwaaz mee yaada ammaa kana. Yaada ammaa kana. Akka gaaffiitti kaasanitti waan ta'eef yaada koon ibsadha yaada amma kaasan irratti. Foon Yesuus Kiristoos eenyutu uume kan jedhu. Macaafni qulqulluun akka jedhutti Yesuus Kiristoos utuu dhufee biyya lafaa kanarratti hin dhalatin fuuldura bifa waaqayyummaa isaatiin ture. Erga dhufee dhalate garuu foon uffatee jedha macaafni qulqulluun macaafa wangeela Yohaannis boqonnaa tokko jalqabde yoo dubbifattan sagalichi foon uffatee jedha. Foon uffatee. Sagalichi foon uffachuu isaan jedhu. Injiru sagalichi nama foonii ta'ee jira. Sagalichi foon uffachuu isaa jedha mata duree isaa yoo dubbifatte. No jechuun san wangeela san sagalee waaqayyooti miti yoon mata duree gurbaa afaan oromootiin wangeela jijjiiree akkasii barreesse malee. Sagalee waaqayyoo miti. Sagalee waaqayyooti miti ka sagaleen waaqayyo Yohaannis takka raayii galti moo waan achi duraati. Nuti macaafa qulqulluu irratti kan barreeffame sagalee waaqayyooti jennee. Okay waan asirratti barreeffame okay waan asirratti barreeffame fuula tokkorraa. Isoo si fidee sarakoo qabu. Because dubbii waaqayyootiin jedhin ka dubbii waaqayyoo amma seerri uumamaa takka takka irraa eegalaa miti sagaleen waaqayyoo waan fuula qulqulluun barreeffame sagaleen waaqayyoo Yohaannis takka lama sadii kana deemtu keewwata boqonnaa takka lama sanirraa eegalti malee waan itti dura Gilgaala mata dureen san hin laalamu. Amma fakkeenyaaf yoo waan asirra jiru hundi sagalee waaqayyooti jettee macaafa qulqulluu jechuun sagalee waaqayyooti. Akkasuma afaan Oromoo jechuun sagalee waaqayyooti. Akkasuma ergaa hiikaa inni duraa waggaa araaraa bara akka lakkoofsa Awurooppaatti 1899tti maxxanfame waggaa 90ffaa isaati haareeffamee hiikamee raawwatame. Kun sagalee waaqayyooti. Anamma achisi gaafachaa jira. Macaafa qulqulluu keessa wangeela Yohaannis jiru. Macaafa qulqulluu keessa kun waan quraana irraa dubbisne kun sagalee waaqayyooti. No. Eeshi wangeela boqonnaa meeqa irratti na gaafataa jirtu? Kutaa macaafa qulqulluu meeqa irratti na gaafataa? Waan asirra barreeffame. Waan asirra barreeffame kun hundinuu firii koo waan sagalee waaqayyooti moo waan namni barreesse kun? Uumama boqonnaa tokkooti haga mul'ata Yohaannisitti kan jiru sagalee waaqayyooti. Kanaaf waan siin jedhu okay. Waa'ee nama haasaa jirru. Waan salphootan as maali? Waan kun amma waan inni dubbise kun macaafa irra jira moo macaafa ala jira? Lakkii macaafa keessatti hammatamee jiru qola macaafa irra jira inni. Yeroo siin jedhu. Okay. Wangeelli boqonnaa tokko jalqabee hin jiru. Okay. Boqonnaa takkaan dhaga yoo okay. Hayyee seera uumamaa. Seera uumamaa jedha. Seera uumamaa jedhe seerri uumamaa bakka seera uumamaa jedhu sanirraa eegalamoo sagaleen waaqayyoo seera uumamaa jechirraa eegalamoo waaqayyo jalqaba bantiiwwan waaqaa fi lafaa uume jedhee jira jalqaba.
Seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokkorra jalqaba. Okay, ko Yohanis mata kata kan sida ka ko. Makati feetu. Wangeela afrarirra ustaaza wangeela Yohanis isa wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Namni kan biraa maaf jabaatu yaa dubbatinaa ka. Namni kan biraa nu jeektu isaa. No jeekam. isa Yohanis caafe jedha yan nuti barreesse kan isa Luqaas caafe dhaggeeffadhaa ka isin. Nama tokko raasaa jedha. Nama Waaqayyo manta atus. Sabo Luqaas Yohanis okay kuno akkana. Okay kuno. Okay dhufe. Okay siga fadda. Sagaleen Waaqayyo gartee sagalichi jalqaba waan hunduma turerraa eegalamoo gubbaa ol bee wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jedhurraa eegala sagaleen Waaqayyo dubbiin Waaqayyo. Okay, kun gaaffii lamaffaadha. Gaaffii tokkoffaa dura dhiistee. Laa kanuma si gaafachuu deema. Eeshi. Namaan si gaafachuu deema. Go. Maal jettee? Sagaleen Waaqayyo keewwata takka lama sadii afur kana maaliif itti godhan? Keewwata? Lakkoofsa kana lakkoofsa boqonnaa fi keewwata. Boqonnaa jedhi ka. Boqonnaa fi keewwata. Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko jalqabdee dubbisee matti. Okay, waan jedhu. Okay, kam keessatti argama? Waan nu gartee wangeelli gooftaa keenya Yesuus Kiristoos wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa qulqullu isa Yohaannis caafe kan jedhu boqonnaa tokko keessa argama moo keewwata tokko keessa argamu maal keessatti argama? Lakkii boqonnaa tokko keessa argamu mata dureedha inni. Mata duree san eenyu dubbate? Holla. Suni waa'ee maalii haasaa sun. Lala. Suni waa'ee maalii haasaa beektaa? No, dubbii tana walii galuu qabna. Dubbii tana Yesuustu dubbate moo Yohaannistu dubbate? Inni waa'ee maalii haasaa waa'ee guutummaa macaafa wangeela Yohaannis haasaa. Boqonnaa tokko waan kana namni macaafa kana afaan Oromoo jijjiireenyu. Barreessitoota macaafa qulqulluu. Eenyu jijjiire macaafa kana afaan Oromootitti? Beektota macaafa qulqulluu. Eenyuun jedhe eenyu maqaan isaa afaan afaan adda addaa afaan Amaaraarraa taatu afaan Giriikirraa taatu kan isin jijjiire eenyu maqaan isaa? Nama tokko dhaare. Atillee akka nama tokko baqasii dhawuu barbaadde garuu isaan nama tokko ati fakkeenyaaf amma eenyu? Onosimoon nasiif akkas hin jedhu barbaaddaati. Onosimoon nasiif akkas hin jedhu barbaaddaa afaan Oromootti kan hiikira. Okay, dubbii tana wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa qulqullu isa Yohaannis caafe kan jedhu kana Oneesimo Yohaannistu dubbate. No maali? Warra macaafa qulqulluu beektota macaafa qulqulluu barreessantu barreesse. Okay, beektonni san Oneesimoos moo Yohaannis? Mee dubbisi mata duree isa Yohaannis caafe jedhani? An afaan Oromooti. Afaan Oromoo kiliiran naagalee jira. Wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa qulqullu isa Yohaannis caafe kan jedhu kana Oneesimo Yohaannistumatu dubbate. Lamaanuun barreessine kana. Na deebise kaa. Lamaanuun barreessine sin jechaara. Eenyu barreesse? Akkas jedhee kan barreesse lamaanuu miti. Maaliif beektee? Okay, ati barreesse moo Abbumaasi barreesse? Waanuma tamma dubbiste kanarraa isa Yohaannis caafe jedha malee Yohaannis kanatti caafechaa jiru. Obboleessoo qaamni waan kana jechuun jiru wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa Yohaannis isa qulqulluu isa Yohaannis caafe kan jechuun Yohaannis jechuu jira moo Oneesimoos jechuu jira moo nama biraati? Lakkoofsa tokko boqonnaa tokko lakkoofsa tokko jalqabee isa Yohaannis caafedha. Kan akkas jedhee barree dubbataa jiru. Sansiin jen. Kan akkas jedhee dubbataa jiru garuu. Qoisin garsiisa. Waan namaa jechuu jira kana. Hin argitaa? Kana laalas. Hin argitaa mi'as wantoota gurguddaa kana. Oneesimoos immoo eenyutu kana dubbachuu jira naayimi nama waan kan itti barreessa qofa naayimi dubbiin tun dubbii eenyuti wanni kun. Kan dubbate moo kan barreesse chaartati? Kanuma dubbate naayimi. Wangeela Yohaannis kan dubbate. Akkas hin jennu.
Wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa qulqulluu isa Yohaannis caafe kan jedhe kana kan dubbate eenyu? Kana warra macaafa qulqulluu beektota macaafa qulqulluu barreessantu barreesse kan. Dubbiin kun dubbii waaqayyooti moo dubbii gartee nama warraa sirra barreesseeti? Warra achirratti barreessaniiti. Goobas akkas mata dureen hundi kana qaamata meeqatti rakkanne kana naa deebiste naa deebiste maqaa isaa maqaa isaa naa deebiste no naa deebiste na dhiisika naa deebiste kaase naa deebiste naa deebiste naaf hin deebisne siin deebisne irra deebisne gaafadha yooni jir deebitanii baga deebitan Lakki haasawaa isin dhaggeeffachaa jira lakki haasawuu fi miti isa wajjin haasawuu wallaahi. waan ifumaa naa deebise Yohaannisii miti warra gartee afaan Oromootiitu isaantu itti barreesse naan jedhe dubbiin kun dubbii waaqayyooti jennaan noo naan jette naa deebiste kaa maali egaa naa deebise maaf lolta mata durummaan hundi waan wangeela gartee boqonnaa dura jiru hundi dubbii sagalee waaqayyooti miti waan ilmi namaa itti caafe akkasii galu barsiisan tokko gilgala mata duree itti godhee gartee barnoota barsiisan mata duree itti godhe Waan tokkotu siin galle Abu Mu'az. Waan siin galle sana yeroo akkasii nagaafachuu maaltu siin galle beektaa? ayye Mata dureen amma sagalichi foon uffachuusaa kan jedhe suni wangeela Yohaannis boqonnaa tokko jalqabee hamma mata duree jalqabee hamma xumuraa lakkoofsa xumura 20 meeqaa sanatti kan jiru guutummaa isaa ibsa yaadichila achi keessa fudhatame. Kanaaf sagalee waan jedhe jechi kun qaal baqaal Kiristoos sagalichi foon uffachuu kan jedhe eenyu qaamni waan kana dubbate Yesuus immoo Yohaannis immoo Onesimoos Yohaannis boqonnaa tokko jalqabdee yoo dubbiste asansii jen gurbaa an kanaafis gabbuusa I'm gonna take you down jara keenya yoon gurbaa kana buuse hin fidina ulii hin fidina wallahi ani isiniin jira hin fidina mana kana anin dhufu yoo yoo fiddan dhufu wanti irraa irratti hin jiru by the way. okay siin buusa si buusu Abbu, wallahi hin dhuftu mana Nambuusi. kana yoo ati dhuftee Abbu. takkaanaa dhufu mana takkaasii dhufu Abbu, siin buusa ta'i si buusu wallahi wa billahi hin dhuftu yoon takka si buuse mana kanatti akka hin deemin bakka sirku bulookin si godha maaliif jennaan Abbu. taayimii namaa westii goota isin beeyin anos holdan ani nagaan siin jaaladha yeroo ati kijibdu waan afaan oromoo qaal baqaalan si gaafadhe sagalicha Kiristoos sagalichi foon uffachuu kan jedhe Yesuustu jedhe moo Yohaannistu jedhe moo warra wangeela kana afaan adda adda irra jijjiiree katabe dachuma takkitti kana qofa naayim Yoon si ibsu baadhi na buustaa? naayib siin jenne qaama jedhe naayim Yesuustu jedhe moo Yohaannistu jedhe moo Oneestu jedhe Kamiin? an bulok wallahi bulokin si godha yoo waan kana bulok si godheetiin hin deebitu lee mana kanatti Abbu, Maali yoo dhagote rakkoo koo bari okay amma akkaan sin goone na edaa qoon Antas gabbaa'ee soojinaa isaa Gaaffii gabaabaadha bara. Firi, ustaada nin godha nam takka jalan Akkuma baasina tuuta goftee soojinaa softu koyi. Antas gabbaa'ee soojinaa ustaada soojinaa waan kana namoota jiru wanti kun ingiliffarra hin jiru. hin jiru naa kan namoota taran qabu Mana isa kanaan hin qabdammoo? hin qabu Okay. firi, Ani nan jirutu. hin barbaanne Gaaffii gabaabaadha bara kun amaariiffarra hin jiru. Ingiliffarra tiktok hin biraa jiru. banatee haa dhufu yoo fadhettiin kanaan hin Abu. Abbaa bulookin caalii. Abbaa caalii. amos na cinaan nasayan that's it wajjin nasayana that's it nagaa na boqotu Abbu, maa namni dhiiraa hojii gosa maa namni cinaa namni mee Jarana isaan afaan as deebi'ame. afaan Oromoo ummata Yeroo gubuudhaaf dhufa beekamaadha. yeroo baay'een si yeroo gubuu dhufte adiin barbaannu maali waan afaan namaa galu dubbii kana Yohaannistu dubbate moo Yohaannis yoo gartee Yohaannis yoo takka irraa Yohaannis kan eegalu Yohaannis miiraaf aan John first irraa boqon takka irraa waan eegaltu sagalee waaqayyoo dubbii Luqaas dubbii Maatiyoo dubbii waan jechuun takka irraa waan eegaltu dubbiin Phaawulosoo boqonnaa keewwata takka qabu. Yoo ani gaafadhe amma si gaafadha amos nagaan siif haa ta'u jirtu dura. Nagaa damte akkam? Fayya. Ani waan dubbachuu barbaadu jechuudha. Sama dhugumaa jechuudha. Nama 814 jira Israa'el jechuudha. Gaaffii salphaa. Baba, Okay, can you inta. go bring the charger for me? Thank you. Huh? Okay, ta'a akkasidha. Wayii akkas miti kan jechuu qabu maaliif mataa wal dhukkubsitu? Ila mataan dhukkubne jechuun waan yeroo namni deebisu dide. No? Ne? Jira. Mee nagaa Go check upstairs. Waan jedhe okay, Kiristoos sagalichi foon uffachuu isaa kan jedhu Yohaannistu jedhe moo warra afaan Oromoo wangeela barreessee irra barreesse moo Yesuustu dubbate?
Yohaannis. Ha? Yohaannis. Ragaa. Kiristoos sagalichi foon uffachuu isaa kan jedhu. Sagalee waaqayyooti san. Kiristoos sagalichi foon uffachuu isaa kan jedhu. Yesuusitu Kiristoos sagalichi foon uffachuu isaa jedhee Yesuus tokko si barsiise. Yohaannisii fi Yesuus Kiristoos yeroo sana wal faana deddeebi'aa waan turaniif dura Waaqayyo hafuuraa waan tureef amma immoo Yesuusiin waan dhufeef sagalichi foon Kiristoos foon uffachuu isaa jedhee uummata hin gallee fi kanaaf uummata isaa amanatanii kana jiranii kanaaf barreesseef. Eenyutu kana jedhee eenyu kana Yesuustu jedhee kana barsiise? Yohaannistu akkas jedhee. Abbaa wanni caalitti fuuf wanni parsantii 3 deebi'e kunis chaarjara barbaada. Chaarjeritti godhaaka. Lakki ka Abuu Mu'aaz jedhama maalta Amos. Amma Amaariffarratti waan irraanfate Yohaannis caafu. Amaariffarratti Kiristoos Yesuus foon uffachuu isaa kan jedhu hin jiru. Ingiliffarra hin jiru. Si dhufee? Inni sirriin isaa Giriikiidha kaa inni sirriin isaa. Isa afaanoo isa Giriikirra yoo deemne laalloo afaan Giriikii banne. Laale isa sirrii isaa jechuudha. Isa sirrii isaa. Isa sirriin isaa Giriikiidha ishi. Giriikidhaan ilaalla ama Giriikirra hin jiru taanaan calqabni isaadha nambar 1 irraa ka'a yoo ta'e Giriikirra afaan Oromoo irratti hin sobanii kaa soban mini. Amma meete amma Yohaannis irra jirtaa? Yohaannis Amaariffa la miiraaf waan miiraaf andi jedhama jira laa kun. Lakkoofsa 14 boqonnaa 14 lakkoofsa 8 deemme. Lakki waa'ee mata duree kana mata duree Kiristoos Yesuus foon uffachuu isaa kan jedhu kana jecha Yohaannis miti namatti irratti barreesse mini. Yohaannis Kiristoos sagalichi foon uffachuu isaa kan jedhee barreeffame suni. Eeyyee. Siif ibsuuf egaa akkamiin jedhe beektaa? Uummanni Yesuus Kiristoos yeroo barsiisu sanatti jechuudha. Yohaannis yeroo uummata lafarra deddeebi'aa turan sana barsiisutti waa'ee Yesuus Kiristoos yeroo itti himu sanatti nagaarta. Eeyyetti fuuf. Uummata isa namanii hin jiraniif, uummata dubbii isaa fudhatanii hin jiraniif, uummata sagalee isaa dhagaa hin jirreef akkas jedhee barsiisaa jira yookiin immoo itti himaa jira. Barsiisuu miti amma Kiristoos Yesuus foon uffachuu isaa jechi jedhee barreeffame kun jecha Yohaannisidha moo jecha nama afaan Oromootti hiikeeti? Jecha Yohaannis fayyadamee itti Kiristoosin ibsudha. Wangeelli sun amma Amaariffii wangeela hir'uudha ka Amaariffii fi Ingiliffii afaan Arabiffaa. Waan Oromiffaa isaan jira maal Amaariffaa isaan jira. Bareera maala wangeelli koo afaanota addunyaarra jiru hundaan jira waan ta'eef kamtu hir'uudha afaan Amaariffaatiin dura biyya keenya galee jaarraa 16 keessa. Hin beeku anaan Oromiffaan hin beeku. Kanaafuu Oromiffaan dubbifadhaan. Ati beektee dhiisuun macaafni afaan Kiristoos Yesuus foon uffachuu isaa jechi jedhu kan hin qabne wangeela hir'uudha jennu. Bakka sirrii miti jedhi kun moobaalii kootu sirrii miti wayin immoo appii sirrii buufadheen jiru jedhi. Maala lamma ni Amaariffa isaa moo? Appii ati buufatte appii sirrii miti appii sirrii isaa buufadhu isa guutuu ta'e. Afaan Oromoo kunis appiidha kun olaale. Kiristoos Yesuus Kiristoosii sagalichi foon uffachuu isaa jedha. Ingiliffarratti hin jiru the beginning was the word jedha malee kun olaale. The beginning jedha malee foon uffachuu minaamin hin jedhu. Oromiffa sanaa baasa. Amaariffi isaadha bamajamariyaa qaal dabbar jedha. Oromiffa kana irratti Kiristoos sagalichi foon uffachuu isaa jecha jedhu abbaa afaan Oromootti hiikuutu irratti sobee barreesse mini. Lakki. Isa abbaa Amaariffaa sobee. Abbaa Amaariffa wangeela Amaariffaa hir'uudhaa jechuudha. Gobas bareeda. San beeku kan hir'uu ta'uu danda'a buusuu danda'a kun sirriidha garuu jedhetti fufi. Inni Ingiliffaa hir'uudha mini. Inni Ingiliffaa sirriidhaan isa Oromiffaatti namana jedhee haasa'eeti. Bakka Oromissa kanatti beekaman. Jecha kana jechi kun jechuma Yesuus jechuma Yohaannis jedhamti Kiristoos sagalichi foon uffachuu isaa jedha. Jechi kuni jechi kun Kiristoos sagalichi foon uffachuu isaa jedha. Eenyutti akkas jedha beektaa? Eenyutu akkas jedhe jecha kana? Yohaannistu akkas jedhee barreesse. Maal jiif akkas jedhe beektaa? Beektaa Bacaalii? Ani hin beeku dubbadhu ka waan jedheef. Uummata Yesuus Kiristoos hin amananii jiraniif
hin qabu lafa Dhagaa jirtaa? faranjiitis. Gosa wangeelli faranjiitis hin qabu. Takka hin qabu. Uummata Yesuus Kiristoos hin amananii hin jiraniif The Holy yookiin immoo Yesuus Kiristoos hin fudhatin hin jiraniitiif barsiisaa jira. Hin qabu. Mara akkannee. Ustaz Abu Muaz itti fufaa. Ibro itti fufi. Reediyoo itti fufa. Itti fufa. Qabachiisa Yesuus hin fudhachiisa. Amoosii kana waa gaafadhu. Na gaafadhu Ibro. Amantiin kee maali amoosii kee? Amantiin kiyya Pirotestaantiidha. Sila maali namni tokko tokko kun Protestaantii himata maqaan amantii keessanii kun hedduu kun Pheenxee himata. Pheenxee tama jedhaniin sanii misi? Pirotestaantii, Pheenxee warra Waaqayyotti warra Yesuusitti amanu. Eeshi. No. Jedhi. Kamti kamidhee maqaan amantii keessanii Protestaantii moo Pheenxee? Kiristaana jedhi. Kiristaana. Sadinaa goota kamtu? Mee tokko natti maddu kana sadiin keessa. Yookiin immoo warra dhugaan Waaqayyoo galeefi. Maqaan amantii keetii yookaan warra dhugaa Waaqayyoo galeefi akkasii? Yoo barbaade kiristaana jedhi, yoo barbaade warra dhugaan Waaqayyoo galeefi dhugaa baatuu Yesuus Kiristoos warra ta'an. Eeshi. Amantiin kee maali? Siin jedhe bar kiristaana siin jedhamni si ibsaan jira. Protestaantii naan jette jalqaba itti aansuudhaan Pheenxee naan jette. Sadaffaa warra dhugaa Waaqayyoo galeef naan jette. Kiristaana arfaffaa qabadhu. Maqaa amantii keetii kana hunda jechuudha. Kiristaana beekaa'ee. Warra dhugaa isaa kan inni dhiisee ishiin himatini kiristaana himattee ishi. Kiristaanummaan amantiidha mee ishi waan amantii irraa haasofna waan faayidaa qabu jechuudha. Waan wangeelaa ati baay'isawee osoo wangeela kabeetu taate waan wangeelaa keessa gaseennee haasofna waliin. Wangeelli sagalee Waaqayyooti moo sagalee Waaqayyooti miti waan jedhu osoo ati ka wangeela sirriitti beektu taate waliin haasa'uu hin dandeenye. Garuu oma salphaa waan amantii haasofnu waa'ee amantii kan keetii kana sirriitti qorattee jirtaati. Qorattee sirriitti odeeffannoo qabda? Sirriitti. Ayyee waan ansi odeeffadhe waan ansi gaafadhe dhiiftee waan biraa naasa'inii sirriitti anillee si barsiisatis na barsiifta. Qeeqaa fi waan biraa akkasuma dhiifnee jechuudha. Rakkoon qabu. Maqaan amantii keetii meeqa? Tokko. Reefu meeqa natti himte reeti? Siif ibsuudha bara koo ibsaa bara. Musliimummaan maal itoo siin jedhee jechuudha amma. Musliimummaa karaa meeqaan naa ibsuu dandeessa? Karaa tokko qofaa naa ibsitaa? Tokkichi sun kami? Ibsanaan hin jenneeti. Amantima kennatti maa turte malee ibsanaan hin jenneeti. Sitti maa jira siifin ibse bara. Amma fakkeenyaaf too musliimummaan fudhachisiin jedhee. Gaafii deebisi ibsa dhiisi. Ibsa jettu beektaati yeroo gaafii gaafatamu. Siifan ibse. Tokkicha san naimi kiristaanummaadha jennu ishi. Kiristaanummaan amantaadha ka jedhu. Caafamee jira macaafa keessatti. Macaafa qulqulluu keessatti? Eeyyeen. Kiristaanummaan amantiidha kan jedhu? Caafamee jira? Lakki caafamee hin jiru. Ati maaf lifi jettaarree mirqaanteetumaan jedhaanii jirtaare? Anaan arrabsi hin qabu buleessa. Laa mirqaanuun jechuun gammadanii jechuudha bara arraba miti. Naaf galeetiin jedha. Naaf galee san amantii jedha. Maaltu sii gale? Kiristaanummaan naaf galee jennaan amantiidhaan jedha. Lafumatti sii galaa jechuun? Wanta kiristaanummaan amantiidhaan jechiisan siifan haasaa yoo na haasa'inaan jette. Akkamitti amantii jetteetti amantaa jedhe. Kiristaanummaan amantiidha jedhe yoo barreeffame qofa amanuu qabaan. Birri moo wangeelatu kiristaanummaan amantiis jechisiise.
Birriin amantii nama jechisiisa. Wangeela si jechisiiseere? Sagalee Waaqayyoo na jechisiisen. Waaqayyoo isa ganama manaa na baase. Isa nagaan na oolche nagaan na bulchutu amantiidha na jechisiise. Wangeela? Ani waldaan beekaa beektaa mul'ata Yohaannis keessatti mul'ata Yohaannis tokko 4 irratti waldaan kiristaanaa meeqatu jira qoy? Ajaa'iba. Wangeelan beekanaan jettee turte waan ta'eef amma qoratuu gaseenne ibsa jettu illee itti fufii aga dandeetti. Waldaan kiristaanaa meeqatu jira moos? Dhaggeeffadhu gaa. Dhaggeeffadhu eegaltee mi'amma. Sima dhaggeeffatuuf ikkoo ani kasi gaafadhe si jala haasa'u beektaa? Dhaggeeffadhu. Ati Ibroo. Osomaan dhaggeeffataa jiru dhaggeeffadhu hin jedhini. Waan gaafatu tokko jalqabaa kaatee hanga dhumaatti eessaa akka jedhu. Kiristaanummaa kaatee immoo xab jettee naan wangeela Yohaannis keessa boqotte. Maaliif achi boqotte takkaatti? Waa'ee kiristaanummaa siin gadii maaliif deemte achi? Waldaa ta'uun beeka. Amantii ta'uun beeku bar kiristaanummaa akka macaafatti waldaa ta'uun beekaani. Waldaa wayiiti malee kiristaanummaan akka waldaa hedduu jira. Biyya keessa illee beekami namni walitti dabalamee waliin hin dalagataa waldaa ni uuma. Fakkeenyaaf magaalaa Caffee Oromiyaa tanaan beeka. Dhaggeeffadhu ka Amos. Ake gaaffii makee dhaggeeffachaa oolaan siin deebisu yeroo siin deebisuun qabu. Waldaan kiristaanaa meeqatu jira ayyee itti fufi. Gaaffii makee dhaggeeffadhu ka siin deebisa. Kiristaanummaan amantiidha. Kiristaanummaan amantiidha. Kiristaanummaan amantiidha jedhee barreeffame kan jedhu yoo itti barreeffame hin jiru. Garuu kiristaanummaan amantiidha. Akkamitti itti amante tokko Waaqayyo fayyisaadha. Waaqayyo lafaa fi samii uume. Hayyee Waaqayyo lafaaf samii uume galatoom. Waaqayyo jiraata. Amantii maaliif jetteeni siin jedhe ani waa Waaqayyo bira dhaqe. Siin jechaan jira kaa kiristaanummaan amantiidha waan jedhee fi siif ibsaan jira dhaggeeffadhu. Ayataan. Waaqayyo isa du'aa kaasudha. Waaqayyo isa naafa diriirsudha. Waaqayyo isa gooboo qajeelchudha. Waaqayyo. Kanaaf Yesuus Kiristoos du'ee gaafa guyyaa sadaffaa isaatti du'aa kan kaase hafuurri abbaa hafuurri ilmaa hafuura qulqulluun waan keessa jiruuf yookiin immoo hafuura jiraataa abbaan itti baafate waan keessa jiruuf kanatu kiristaanummaa keessa jiraafan kiristaanummaatti amane kiristaanummaatiin qabadhee jiraadhe. Kiristaanummaa fi Waaqayyoon maaltu walitti fide Amoosiki? Kiristaanummaa keessa kanatu jira siinan jedhee bareeku. Waa'ee Waaqayyoo akkatti waan baratamuuf waan Waaqayyoo akkatti waan naa galeef sana keessaa immoo waan argadheef isatti qabameen jiraadhe. Waldaa kiristaanaa keessa moo amantii kiristaanaa keessa? Amantii kiristaanummaa keessa. Waldaa jedhi kaati wangeelatti namantu maal waldoota kiristaanaa jedha macaan. Waldaa jechuun ikkoo masjiida jechuudha. Adda addummaan qabu. Masjiida waldaa tokkuma maqaan isaanii. Yoo barbaadde masjiida jedhi. Masjiida jedhi yoo barbaadde. No problem. Masjiida kiristaanaa. Masjiida jedhi. Masjiida kiristaanaa jedhi yoo barbaadde. Waldaa jechuun. Masjiida kiristaanaa jedhi yoo barbaadde. Masjida irraa nu goree bro biran dabre masjida irraa nu qabe rabbi jayite. No wanti irraa qabamu jiru. Masjiida jechuun. Fakkeenya akkasiin fudhatiin Amos. Fakkeenya akkasiin fudhatiin. Mana qulqullummaa jechuudha. Masjiida jechuun mana qulqullummaa jechuudha. Mana waldaa jechuun miti qaban. Jara keenya. Wanti sirriisittani dhaggeeffadhu. Amoo. Masjiida jechuun ibiroo. Masjiida jechuun bakka itti walitti qabama itti wanta qulqullaa'aa tokko wanta amantii kee calaqqisiisu wanta itti amante sana itti haasoftu jechuudha. Ani yaadni mucaa kanaa ta'edha jara keenya. Dhageesse? Ani yaada abbaa caalaarraa yaada mucaa kanaan qabadheen yaada Amos. Dhaggeeffadhu. Naaf ta'e naaf. Waldaa jechuunis immoo bakka itti walitti qabamanii dhugaa baatuu Yesuus Kiristoos taasisa yookiin immoo mana qulqullummaa waa'ee Yesuus Kiristoos taasisa waa'ee amantii isaanii taasisa bakka itti kiristaanni waa'ee amantii isaa calaqqisiifatudha malee mana arrabaa yookiin mana lolaa yookiin mana daa'ii mana birzii yookiin mana farsoo miti. Masjidnis kan waa'ee masjidaa waa'ee waldaa waliin madaalchiste irraa nahin maqaa isaatu adda addaa ta'u Qulqullummaa
Manni qulqullummaa hoo maaliin? Sanuma waldaa yookiin masgidanis sanuma. Ibro. Itti fufa abbaa jaalee. Ifufuu miti akka inni iddoo kudhan haasa'u sintu gochaa jira malee mucaan kun. Nama normaalii gaaffii namaa deebisu ta'uu isaan argeen. Iddoo kudhan haasa'u irraati amantiin kiristiyaanaa amantii ta'uudhaaf macaafa yookiin wangeela jedhamu kanarraa barramoo moo akka ishuutti abbootii irraa dhaallaa jedhaatii nu gaafadha irra gadhaa baate. Masjida jechuun waldaa jechuudha. Waldaa jechuun masjiduma jechuudha jechuun masjida jechuun iddoo sagadaa jechuudha. Waldaa jechuun illee iddoo kadhannaa jechuudha. Kanaafuu bifa kanaatiin akka deemutti normaalii masjidni maanna'u amantiin kiristaanaa amantiidha jedhamuudhaaf abbootii marraa dhageenya moo macaafni kun quba qabaa amantii kanaa jedhaa nu gaafadha. Abbaa Caalii bar yaadni keessan sirriidha barani kan hin jedheen masjida irraa nu warri waan hin jedheen barre charchiinii fi masjidni tokkuma jedhee gurbaan zayitii fidee kan dhufneef hin jedhe malee bar waan biraa hin jedhe. No. Ani warra zayitii fideetti sin amanu ani. Tasliisan. Keessaa bee waa zayitii keessa. Amoos turme gaafin gaafadha al tokko naa turtaa? Yoo isaanii zimmi jedhe naan jedhan zimnan jedha yoo isaan haasa'e naan jedhan haasa'a. Waa isti Ibro Jamal qome waasti gaafadha isan gaafataniiti. Ana. Eeyyeen sumaan. Si gaafadhoo? Ana. Suman gaafadha. Isa waliin osoo xumurree akkami ayyee gaafadha. Woy kanuma saarratti Gaaffii nama xumuramne gaaffii amma banaatti hin dhiisina ayichaalim. Ayyee akkasi. Ammoo si waliin haa xumurra. Gaaffii amantii kiristaana jedhamu amantii ta'uudhaaf abbootii makeerraa dhageesse moo macaafarraa agartee itti amantiidha amantiin kun jechuu. Eeyyeen Amoos dhageettemi? Na gaafataa jirtu. Eeyyee. Amantiin kun amantiin kiristaana jedhamu addunyaarra maqaadhumaan jedhamu haqumaan wangeelli barsiisa amantii kiristaana jedhamu kana beeka. Maqaa masaa walirraa dhaalaa ramuudhaan haqumaan kitaabarra jira. Waan takkamee Amoos bari akka inni jedhetti kiristaanummaa amantiiwwan an jedheef kana macaafa keessa guutumaan guututti hin jiru jedheera. Hin jiru kiristaanummaan amantii ka jedhu hin jiru. Garuu mootu amantiiwwan an jedheef waaqayyotu lafa uume waaqayyotu samii uume jedha. Maaltu walitti fideedha amma gaafiin kiyya galee. Abeet. Egaa macaafa qulqulluu keessa hin jiran. Eeyyee sirriitti si dhagaan jira. Manni kun kan keeti miti? Eeyyee. Kanuma hunda keenyaa. Gara keettan deebi'a gaggeeffadhu gaa. Mee dubbadhu. Ani dhalootuma kiyyaatti gaafan dhaladhe maatii kiristaanaa keessatti dhaladhe. Waa'ee kan keetiitu borratti himte rakkoo qabaa yeroo wal barreessuutuma inni shaayii dhugaa buna dhugaa yeroo kaanitu haasofne gaariin ta'u akkaataa dhaloota keetii keessatti akka guddattee sarraa kaatee akkamitti akka akkas geessee guyyaa biraatu haasofne buna dhugaa shaayii jecha namatti tola. Har'a garuu amantiin kiristaanaa amantii miti jedhee falmaan jira macaafarraa dhabe. Macaafni kun amantii kiristaanaallee quban qabu Yesuus illee kiristaanummaa quban qabu. Barattoonni isaallee barattoonni 12 illee kiristaanummaa Yesuus irraa hin dhageenye hin baranne yoo ta'e illee amantii Yihudaatti fufsiisan malee amantii kiristaana jedhamu Yesuus illee hawaariyoon illee quban qaban jedheen dubbadhaan. Kanaafuu kanarratti maaliin na fayyisuu dandeessa kanarraa? Dhaggeeffadhu. Siyaa eebbisu boo Waaqayyo gaaffii sirna gaafatti. Sagaleen suma biraati. እና itti fufisi dhagaame. Na dhaggeeffadha gaaffii isaan deebisaafi. Kiristaanummaa kana hawaariyaa keessan jiru macaafa qulqulluu keessan jiru ati akkamitti itti amante moo abboota keerraati dhaaltee naan jedhee na gaafate gaaffiinsa akkasi. Amantii kiristaanummaa jedhu kana macaafa irraa hin ati akkamittiin fudhatte moo abbootii irraati dhaaltee kan naan jedhu jalqabuma kiristaanummaa kana dhaalchisee haadha kiyyaa fi abbaa kiyya waa'ee warra akka waa'een kiristaanummaa galeef irraatiin dhaale. Amman qabdaa gaaffii. Amos
Amos. Hai fittetta ati fittetta bakka ati fittetta. Haadha kee irraa dhaalte malee macaafni suni kitaabni wangeela jedhamu kun amantii kana hin barsiisu mini. Yesuus illee amantii kiristaanaa hin barsiifne. Barattoonni hawaariyoon illee Yesuus irraa fudhatanii amantii kiristaanaa hin barsiifne. Walii gallaa kanarratti. Waayika. Isaan irraati erga waa'ee kiristaanummaa dhaaleetii immoo waa'ee kiristaanummaa immoo maal akka immoo mana qulqullummaa kan kiristaanaa deemeen baradhe. Ammoo na dhageesseetta sagalee koo dhageessee? Dhagayeera. Amos. Dhagayeera. Amantii kiristaana jedhamu macaafnis quban qabu. Yesuus illee hin barsiifne. Hawaariyoon Yesuus illee hin barsiifne. Waanuma abbootii irraa maqaadhuma walirraa dhaaltanii malee macaafni kun wangeelli isin jettanii qabattan kun 81 haa ta'u 73 haa ta'u maanna'u 66 haa ta'u kana keessatti Yesuus takka kiristaanummaan barsiifne hawaariyoonis hin barsiifne. Walii gallaa? Hin barsiisa. Eessatti Yesuus takka kiristaana barsiiseera? Amantii kiristaanaa jedhamu. Yesuus koo waa'ee isaa barsiise malee koo amantii kiristaanaa jenne amantii kiristaanaa kan jedhee fudhatee namni akka isaa na dhageeffadhu ka. Deebiseet. Namni akka isaaf galutti namni akka isaaf galutti akka isaaf ta'utti waan tokkotti qabamee akka jiraatuuf amantii kana amantii kiristaanaa jennee fudhannee kan Yesuus nu barsiise kana akkatti galmaan geenyaa jedhee fudhatee ka'e yookiin immoo fudhatee manaa ba'e. Naagaleera bakka kanas namumatu lafaa uummate malee Yesuus amantii kiristaanaa beeku. Ishee hawaariyoota keessaa namni kiristaana ture jira. Kan biraa wanti si galu sitti ammoo dabarsee. Hawaariyoota keessaa. Wanti kostani moo wanti ko. Hawaariyoota Yesuus hin barsiifne naan jetteeta omoko. Yesuus amantii kiristaanaa hin barsiifne naan jetteeta waa'ee ofiisaa barsiifne naan jetteeta. Waa'ee isaa keessan deebi'an. Waa'ee isaa miti. Fite ishee gaaffii tokkitti hawaariyoota keessaa namni kiristaana ture jira. Yohaannis faa, Maatiyos, Barnaabaas, Phexros namoota kana keessaa namni amantii kiristaanaa hordofaa ture jiru. Jaroonni kun jalqaba hordofaa hin turre erga Yesuus Kiristoos gara biyya lafaatti dhufee immoo isa faana bu'anii hordofuutti ka'an. Amantii kiristaanaa namni hordofee jiraare jara kana keessaa. Jalqaba jarri kun hordofaa hin turre erga Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa dhufee foon uffatee erga gara biyya lafaa dhufee hafuura uffatee erga gara biyya lafaa dhufee erga isaan faana deddeebi'uutti ka'eeti amanan. Amantii kiristaanaa siin jedhe amanuuf amanuu dhabuu siin jedhe amantii kiristaanaa amantiidha jedhanii hordofee namni hordofee jira barattoota keessaa namni tokko yookiin namni lama. Waan akka Barnaaboos, waan akka Phexros, warra akka Yohaannis hawaariyoonni jechuudha erga waa'ee dhugaan Yesuus Kiristoos galeef jechuudha. Yesuus Kiristoositti amanan malee amantiin kun amantii kiristaanaati, amantiin kun amantii musliimaati, amantiin kun amantii joobaati, amantiin kun amantii kiristaanaati jedhanii hordofne mini. Amantiin kun amantii kanaa jedhanii adda baasaniiti hin hordofne. Haloo sagalee. Amantiin kun amantii kana. Amantiin kun amantii kana jedhanii. Bakka fitee bakka. Bakka galatoome. Itti dabalee immoo waa dubbadhu itti dabalee jechuudha. Maal dubbatta laata mee dubbadhu? Amantii namni lafaa hundeeffate ta'uusaa bakka bareedaa ta'e. Wangeela amma harkatti qabamee jiru kana macaafa qulqulluu amma harkatti qabamee jiru kana kiristaanni kan harkatti qabatee jiru ani kan harkatti qabadhee jiru jalqaba gaafa barreeffame wangeelli sun kan lakkoofsa hin qabne kan boqonnaa hin qabne kan mata duree hin qabne ta'uusaa sin beeksisa asumaan. Walii galle. Garuu akka uummata amantaa sana hordofuutti ta'uutti akka nama isa duukaa bu'u sanaaf ta'uutti boqonnaan itti ta'ee mata dureen itti ta'ee lakkoofsi ta'eeti barreeffamee dhufee hanga irraatti nu bira jira. Sirreedha. Walii galle kun waan sirreedha. An akkatti amantii kiristaanaa fudhee naaf galee. Nama waan jiru jira jedhee waan hin jirre hin jiru jedhu nama akkasii kiristaana akkasiitirraa kan barbaadamu ishee. Inni maal godhaa biroo beektaa? Ammatu bu'aa kanaa gaafanne karaa gara abbayyaatiin nu baasee iddootti inni galaana meeditiraaniyatiin wal ga'u mochirraa naqee achirraa naqee karaa Biraaziliin bahee naannessee dhufee Bahareen fa'i naannee dhufee Afrikaa seenee dhufee
Oromiyaa keessatti natti himuu barbaada namni baay'ee namatti waan ammatti gabaabaa karaa gabaabaa dubbatte kana. No, ani wanta jiru jira siinan jedha waan hin jirre immoo hin jiru siinan jedha malee wanta isaa sirrii hin ta'initti mataa isin dhukkubsu mataa naan dhukkubsitu. Akkasi kunoo. Yoo naa ta'e siinan jedha yoo naan taane immoo naan taane siinan jedha. Amantii waan amantii irraa fettanii jirtu mee gara waaqayyoo inni itti amanuu sana gaafadhaa mee waan amantii dhumee jira amantii kiristaanummaa jedhu hin jiru. Waan mee waaqayyoon inni itti amanu sun waaqayyoo akkamiiti gaafadhaa mee san. Yooni. Amantiin ikkoo amantii kiristaanummaa qofa miti amantii abaluu kan jedhamu ciruma hin turre yeroo sanatti. Kan akkoo amma nu galee barnuti. Kan keessa kan biraa dhiisi. Dhaggeeffadhu. Amantii waaqeffataa, amantii islaamaa, amantii yuudii, seentoo, seksizim, yuushiyaa, juwish, hinduunism, amantoota garaagaraa hin jiru hin jedhinitti kan kiristaanaa bichaa irratti haasa'e. Yoo kan islaamaa na gaafachuu barbaaddaan abbaa caalii gaafadhu amantii islaamaa. Sii galee kanaafuu ammaa fi waan yooniin jedhettitu ceete waaqayyoon ati waaqeffattu waaqayyoo tokkodha moo lamadha moo kan 10 fi 5 6 ta'ee waloomidha moo kan silumaa jechattis gochattis tokko ta'edha moo isa kam amantii waaqni ati waaqessitu waaqa akkamiiti? Tokkodha. Okay, sila dhageessanii jirtu inni Yesuus ni uumame jedhee ture miisuma kana baraamos. Aywa waaqayyooma tokkottan namana. Waaqayyoon tokkichis Dubbadhu kaa. Inde yooni dubbataa jira seen dubbachuu dhiisee beektaa Amos. Hin callisee naani naa abbaa caalii. Mee waaqni ati waaqessitu waaqa kamidha? Waaquma tokkotti namana. Waaqa Yesuusiif maal ta'a? Yesuus anaafi. Waaqumadha. Ishi Yesuus kana malee waaqni kan biraa immoo jira? Hin jiru. Yesuus malee waaqni hin jiru. Yesuus immoo waaqayyoo kadhata waaqayyoo sagada maal jettare? Inni kuni sagalis jalqaba waan hundumaa dura ture jedhee kan barreesse. Maal jechuudha abbaa caalii maal jechuudha Yesuus uumamaadha nuun jechaan turre inni sila waaqayyoo abbaatu Yesuus uume jechaan turre. Uumama sana waaqessa waaqa kootichaadha waaqa kan biraa immoo akka qabu mutti agarsiifna kaayoo danda'ame. Jechi waaqayyoo tokkichi sun Yesuus malee hin jiru jettanii jedhaa miree mammoo irra deebi'ee maal jechuu kanneen. Yooni mee ibsadhu meeti yaada kee gidduu gidduutti baatee deebitee nuuf hime. Waasin nan dhiisee ba'a jecha koo sila akka jette bar waaqayyoon Yesuus waaqayyootu uumee jetteemi. Ati waaqa meeqa amanta? Rabbi tokkicha. Rabbi tokkicha amanta. Rabbi tokkichi eenyu maqaan isaa? Allah. Muhammaditti amantu? Ergamaa Rabbii jeetti amana. Gabaabaadha bakka namarra keessoo keenya. Ergamaa Rabbiitti itti amatta. Inni asaramaaf si rakkisirree koo Allah jechuun koo maali waaqayyo jechuun? Exactly kan isin jechaa jiru ati bara akka jette duraani waanuma sirrii jechaa turteetu waanuma macaafni qulqulluun jedhullee jechaa turte bar laala kinsiin jedhe waaqayyo tokkichi waaqayyo abbaa isa Yesuusiin uume naan jechaa turte duraan akkasiimi. Siin ibsa miti? Yesuus immoo waaqayyoodha jette achiin amma deebitee waaqayyo tokkichi immoo Yesuus malee hin jiru jette. Egaa salphisee masistani ma gaggeeffadhu. Waaqayyo akka Allaatti fudhu. Suma Allah itti kanatti fudhu. Ayyee. Yesuusiin immoo jechuudha. Akka Nabi Muhammaditti? Akka Nabi Muhammaditti fudhu yoo barbaadde. Thank you. Bakka ati musliima yoo akkanatti amantee jiraatte anaaf ati garaagarummaa hin qabnu. Akka itti fudhu yoo barbaadde gaafan siin jedhu Nabi Muhammadi waa'ee Allah si barsiise miti Allah maal akka ta'e eenyu akka ta'e fakkaattee akkamii qabu si barsiise miti? Yap. Ani immoo Yesuus Kiristoos Waaqayyo maal akka ta'e eenyu akka ta'e
fakkaattiin isaa maal akka ta'e na barsiise. Duba maali? Sammuu waliin Duba dhukkubsine. Waaqayyo jetteetti namanin malee barra amma nuti Yesuusitti illee ni amannaa, Nabi Muhammaditti illee ni amannaa, nageenyi Rabbii isaan dachuurra yoo haa jiraatu. Kaniin siin jedhe Waaqayyoon tokkichi Waaqayyo isa Nabi Muhammadii fi Nabii Iisaa yookaan immoo Yesuusiin uume santi Waaqayyo tokkicha jedhiiti amaniidha kaayyoon keenya abbaa. Amos keenya. Beeka akka kanamatti sii galennaan waa'ee namatti sanaa sii gala beeka. Waaqayyo maal akka fakkaatu eenyu akka fakkaatu Yesuus Kiristoos erga si barsiise Yesuus Kiristoosinis Waaqa jetteetti amanuu dandeessa yoo barbaadde immoo dandeessa. Wayi immoo Waaqayyo Yesuus bira dabarte Waaqayyo duwwaatti amanuu dandeessa akkasiif galetti. Lakki akkasii miti ka anaafati waliin mari'achaa jirraa miira Oromoo kiyya Amos kiyyaaniifatti bar yoo karaa nati irra jirtu sun sirrii ta'e yoo ati sirrii jiraatte ani gara kee dhufa yoo ani immoo sirrii jiraadde ati gara koo akka dhuftuu waliin haasa'utti jirra malee namni dalagaa dhabee asirraa wacuu jiru hin jiru akkasimi. Yaa eela kun kanaafiyyuu kun kana. So Yesuus ergamaa Waaqayyoo akka ta'e ni amantaa tamma. Yesuus ergamaa Waaqayyoo akka ta'e hojii Waaqayyo itti kennan isa galmaan gahu akka ta'e nullee akkasumatti amanna. Nullee ergamaa Waaqayyoo isa qulqulluu isa qajeelaa isa cubbuu takka illee ofirraa hin qabne jenneeti amanna. Isa mudaa tokkitti ofirraa hin qabne. Yaa akkasii kan mudaa takkitti ofirraa hin qabne nullee akkasitti amanna bakka akkiin jedhe Amos kiyya. Dubaati yoo akkasitti amante bar islaama taata malee kiristaana ta'uu hin dandeessu. Maaliif naaf galeera ka kiristaana warra hin galleefiitu akka warra ta'u malee anaaf kiristaanummaan waan naa galeef ittillee yoon Yesuus Kiristoos maal akka ta'e waan an beekuuf Waaqayyo maal akka ta'e waan an beekuuf waan ittillee yaaneef. Amos kiyya ammaati akkiin jedhe waan islaamummaa takka qorattee beektaa? Amantii islaamaa jedhamu kana takka qorattee beektaa? Amantii kiristaanaa amantii islaamaa? Hariyoota hedduu nan qaba. Amma kanatti hin qoranne. Hiriyootummaan jedhu barra amantii islaamaa kana nama seeraan amantii kanarraa beeku qorattee amantiin islaamaa kun akka namni irraa odeessu akka namoonni biraa maqaa itti maxxansan osoo hin taane dhugaan isii maal akka taate keessa seentee qorattee beektaa? Qo'attee beektaa? Waan naaf gale nan qaba. Waan naaf gale nan qaba. Yaa akka nuti Yesuusitti amannu beektaa? Akkasii Yesuusitti amantan? Akkasiin Iisaatti amantan jechuudha. Yesuus jechuun Iisaa jechuudha. Yaa akkasuma sirru. Ayinaa nan beeka. Yaa so akkuma kana Nabi Muhammad illeen ergamaa Rabbiitii Abrahaam Muusaa ergamoon raajonni darban marti isaanii ergamaa Rabbiitii warra kabajamaadha jenneeti amanna waan kanneen quba qabda. Muusaa jechuun gara kiristaanaatti gaafa dhufte Musee jechuudha. Yaa ammaas immoo Rabbiin tokkicha qofaa jira kan samii fi dachii uume. Ibrahim jechuun kee gara kiristaanaatti gaafa dhufte Abrahaam jechuudha. Yaa akkiin jedhe. Mootummaa birattis Abrahaam ni jedhama. Ilaa qoy. Kiristaana biraa minaamini biraa miti. Kun afaanidha malee kun afaan loqodadha malee amantii waliin qabatu. Nutillee Muusaas ni jenna Musees ni jenna. Loqoda qaama lachuu benna. Kanaaf amantii waliin qabatu kun maqaan loqoda wal qabatama. Amos irraa fennee fudhataa baal tokko jette qoon mashiin oobse dhiifama guddaa wajjin. Hawaariyaan kun si dura jiraayyuu barre ka garanarra jiru. Haa dhiifamaan waan ba'uuf jedhuufidha. Abshir. Amos akkin jalatti Amosii fi nasi haadha yookaan dhaamsa xiqqoo ishee dhaamuuf malee amala gaarii qaba. Nama waan jiru ni jira jedhee haasa'u waan dhugaa isii namatti himu waan ta'eef saniif beekte. Amos ni jirtaa? Nan jira. Islaamonni ilaal Rabbiin inni samiif dachii uume kan raajonni itti sagadaa turan kan ilmaan isaanii yookaan uummata isaanii illee itti yaamaa turan. Rabbii tokkicha kan samiif dachii uume kan fakkaattii hin qabne kan namatti hin fakkaanne kan hin nyaanne kan hin mogne kan hin duune akka nuti isa sana waaqessinu quba qabdaa. Thank you. So waan takka itti siqiitii qo'adhu waan islaamummaa keessa jiru qo'adhu islaama'uun dirqamaa miti si galee yoo Rabbiin namaa kenne malee namni dirqamaan naman islaamessu islaamummaan gaafa namaa galee namummaa ofuma isaatii dhaqee islaamummaa qabachuun fedha jedha malee kanaaf yaabboleessa kiyyaan islaama isin jechuutti hin jiru dhugaa islaamummaan keessa jiru itti seeni qo'adhu macaafa qulqulluun immoo akkuma barreeffamee jirutti dubbisi namoonni hedduun akka godhani Amos kiyya akka godhani dubbii Yesuus Kiristoosii yeroo Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 8 irratti si Waaqayyo isa tokkicha
Sigalee si waaqayyo isa tokkicha Yesus Kiristoosin immoo isaati ergitee beekuun isaanii jireenya bara baraati jedhee ofii isaati ergamaa ta'uu isaa waaqayyo inni tokkichi immoo abbaa isaa akka ta'e yeroo namoota barsiisu namoonni jecha kana jechuu baqatanii jiran laali maaliif Yesus ergamaadha waaqayyo tokkichi immoo waaqayyo abbaadha jedhanii dhugoomsu namoota sodaatanii jiranii ati immoo waan akkasii waan sodaattu natti hin fakkaanne anillee silkiin kiyya parsantiin irraa cufachuuf deema abbaa caaliitti ufa. Barakadhu kalma abos. Asuma waastimu namoonni baay'een amantaa kiristaanaas ta'e amantaa musliimaa gidduu maaltu jira beektaa wangeelli dubbii waaqayyooti quraan immoo kan Muhammadii jedhu nabi Muhammadiyaa jedhu. Amma fakkeenyaaf quraan siibsaan jira gaa. Quraanni kan nabi Muhammadiyaa kan jedhu nabi Muhammad Allaadha kan Allaat erga ta'e ati kan dubbii sagalee waaqayyooti jettee itti fayyadamaa jirta yoo amantiin kee amantii musliimaa ta'e. Akka ammatti jette kana quraanni kan nabi Muhammadii miti garuu. Kan amantiin isaa faallaa ta'e immoo kan amantii kanaatiin mormu kan amantii kanaatiin qeequ immoo kan nabi Muhammadiyaa malee kan Allaa miti siin jedhee si morma. Kanaaf iyyuu isa dhugaamti isaa siin haa galuu fi nabi Muhammad erga itti amantee hojii isaa kaayyoo isaa deemsa isaa erga amantee kan Allaati beekaa quraanni kan Allaati. Ani immoo dubbii sagalee waaqayyoo ergan itti amanee Yesus Kiristoos dubbiinsaa wangeelli kan sagalee waaqayyooti erga jedhee itti amanee anaafis immoo kan maaliti kan sagalee waaqayyooti maaltu wangeelli yoo maal ta'e yoon itti amanee jiraadhe sii galee. Asiin immoo quraanni immoo kan nabi Muhammad kan namni siin jedhu immoo ati itti amantee tatti sii galee waan ta'eef dubbichi dubbii Allaati itti amantee taanaan okee siif dubbii Allaati. Isa amantiin isaa faallaa ta'e garuu maal akka rabaatti itti fayyadamu. An bar macaafa qulqulluutti namaniin siin jechaan jiru Amoos akkin siin jedhe nama jedhi rabbiin illee rabbii jedhi siin jechaa jira ergamaadhaan ergamaa jedhe akkuma Yesuus akki jedhe wangeela Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 16 irratti laal inni ergame isa ergate irra hin caalu jedhe hojjetaan isa hojjisiifatu irra hin caalu akka kanatti beektanii yoo amantan isin kan ayyaanomtanidha jedhe beekte. Gartee ergamaadhaan ergamaa jedhaayi isa ergatuunis immoo ergataa jedhaayi hojjetaadhaan hojjetaa jedhaayi isa hojjisiifatuunis immoo abbaa hojii jedhaanii isiniin jechaa jirra malee nuti mormii isinirraa hin qabnu bara Amoos. Maaliif ree jechuun jecha akkasii fayyadamanii jechuudha fakkeenyaaf garee faallaa irraati amantii faallaa irraati yookiin amantii kana cabsuuf jecha akkasii warreen fayyadaman jiru siin jechuufan jedhe bartee. Haa ta'u rakkoo abshir abbaa jaalli wajjii haasawame. Amma namni tokko sila ganama maal jedhee Amoos. Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 30 irratti ani humna kootiin waa tokko gochuu hin danda'u jedha Yesuus. Ani humna kootiin waa tokko gochuu hin danda'u. Abbaan akka dhageetti nan faradha. Wanta murteessu sunillee murtiin ani ilaadhu sunillee qajeelaadha. Waan dabaa tokko keessa hin jirudha. Maaliif jennaan ofirraa fuudhee murteessa waan hin murteessine ofirraa fuudhee miti waan ta'eef murtii Yesuus kennu murtiin isaa waan sirriidha. Yesuus an humna kootii waa tokko gochuu hin danda'u jedha sirrii moo sirrii miti jennaan dubbiin kun sobaa ilaalaa peenxema keessa. Macaafaan gar tokko jechi kun jecha Yesuus jedha utuu Phaawulos faatu jedhe ta'ellee utuu nama biraa jedhe ta'ellee. Achitti akkamitti fayyadame beektaa abbaa caalii. Ani humna kootii waa tokko gochuu hin danda'u jedhe Yesuus. Yeroo sana maal gochuu barbaadeeti guddummaa waaqayyoo sana warra ittiin jechaa jiru sanatti agarsiisuuf ani humna kootii waa tokko gochuu hin danda'u ittiin jedha jara sanaatiin. Sii galee? Sirrii ta'ee maarree nabiyyoon hundumti isaanii guddummaa waaqayyoo agarsiisuudhaan kan isaan dhufan. Bakka angiri guddummaa waaqayyoo itti agarsiisuuf maal jedha ani humna kootii waa tokko gochuu hin danda'u. Garuu humna isaa wali jiru. Yesuus humna isaatiin waa tokko gochuu akka hin dandeenye waan waaqayyo hojjedhu jedheen waan waaqayyo raawwadhu jedheen waan waaqayyo itti kenna akka hojjechuu malee humna isaatiin fedha isaatiin kan akka hin hojjenne ni amantamini. Barsiisuu isaatiirraa kan ka'e waan barsiisuuf waan jara sana itti himaa jiruu fi ani humna kootiin waa gochuu hin danda'u garuu guddummaa waaqayyo naa kenne sanaatiin aaboosa waaqayyo naa kenne sanaatiin immoo waan hundumaa gochuu nan danda'a. Amma fakkeenyaaf Yesuus waan waaqayyotti kenneeni utuma Yesuus hin jedhinu jechuudha. Utuma Yesuus waan rabbiin isaa waaqayyoon isaa itti kenne hojjechuu akka danda'u beekamaadha. Garuu waan waaqayyotti hin kennin ofirraa fuudhee lafaa kaasee hojjechuu akka hin dandeenye ifatti dubbateen. Ani immoo kamitti nama na beektaa gamma yeroo sanatti abbaan caalii.
Ani egaa amanataa kiristaanaa waan ta'eef ofii kiyyaa jechuudha akka dhuunfaa kiyyaatti kan nama biraa hin beeku kan koo qofan beeka. Yookiin immoo kan kiristaana guutummaa hundaan beeku kan kiyya qofa istanii magan. Yesuus Kiristoos ufuma isaatiiyyuu isa waa hundaa gochuu ni danda'a jedhee amanuu hin danda'an. Sii galee akka dhuunfaa kiyyaatti. Akkamitti Yesuus waan ofii waa tokko gochuu hin danda'u jedha akkamitti akka jettan. Ani immoo akka dhuunfaa kiyyaatti beeka okay Yesuus Kiristoos ikkoo waa hundumaa gochuu ni danda'a jedhee amaneera waan ta'eef inni iyyuu gochuu danda'a jedhee sammuun kiyya na fudhachuu danda'a. Wayiin immoo sammuun kiyya Yesuus Kiristoos ikkoo qofaasa waa tokko gochuu danda'u yoo humni abbaa keessa jiraate irraa addatti jedhee amanuu hin danda'a. Kun maaliif murteessaan eenyu anadha. Eegale? Murteessaan kun tun taane Amos macaafadhaa fi jecha Yesuus kanadha. Yesuus ofiisaatii ergameeti malee kan inni ofiisaatii dhufe tun ta'in Waaqayyooti isa ergee akka ergee jechuudha. Yesuus akka ergamaa ta'etti Waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa Yesuus Kiristoos isaatii ergite beekuun isaanii kanaan wajjin jireenya bara baraa ta'edha. Waaqayyo tokkicha isa dhugaa ta'uu isaatii fi Yesuus Kiristoos illee isaati ergite ergamaa ta'uu isaa beekuun jireenya bara baraa qabaa jedha. Jireenya bara baraatti galuudhaaf Yesuusin Waaqayyo jettee utuu hin taane Waaqayyo dhugaadhumaan nama dhugaa kana ergee barsiisuudhaaf biyya lafa jettee yoo amante bakka akkanuma jireenya bara baraa galuun. Dhuguman isinitti hima barsiisa koo dubbii koo dhaga'ee isa ana erge sanatti kan amanu. Inni kun ergamaadha inni sun ergaadha. Barsiisa Yesuus dhageessee isa erge isa Yesuusin erge sanatti yoo amante jireenya bara baraatiidha Yesuus. Kanaafuu jireenya bara baraatti galuudhaaf ergamaa ta'uusaa beekuun fakkeenyaaf Yohaannis boqonnaa 11:21 irratti sababii koof jedhanii kan hundumaa isin irratti raawwatu jedha. Maaliif jennaan isa ana erge sana waan hin beekneef jarri jedha. Isa Yesuus erge sana waaqa ta'uusaa beektee Yesuusin immoo maal ta'uusaa beekutu ergamaa ta'uusaa beekutuyyuu jireenya bara baraatti galcha malee Yesuusin waan inni jedhe lakki sirrii miti an akka jedhe amaneera waan ta'eef isa kanatu jireenya bara baraatti na galchaa jettee yaaduun kee dogoggoraadha hin dubbadha. Kan biraa maal jedhe beektaa otoo garafamaa jiru otoo fannifamaa jiruuti jechuudha. Yaa abbaa dhiisii fi waan godhaniif hin beekanii jedheeni. Eegalee? Kanaafuu abbaa sanaa jechuudha. Jalqabumatti iyyuu jechuudha Yesuus Kiristoos gara biyya lafaatti ergame. Maal waan ta'uuf fayyisaa biyya lafaa haa ta'uuf yookiin immoo hoolaa araaraa haa ta'uuf gara biyya lafaatti ergamee jedha. Inni kun jecha namootaati. Inni kun jecha namootaati jecha Phaawulos fa'i inni kun. Kanaafan ergameen jenne Yesuus. Inni Yesuus jedhe garuu wangeela Luqaas boqonnaa 4 lakkoofsa 43 irratti Yesuus waan ergameef lafa kaa'eera. Ani garuu misiraachoo mootummaa Waaqayyoo mandaroota warra kaanittis lallabuun anaaf jiraadha. Kanaafanuu ergamee lazzino የተላኩ ይላል. Kanaafan ergamee jedha malee ani hoolaa araaraa ta'uudhaaf ani fannifamuudhaaf cubbuu ilma namaatiif waan namaatiif kan jedhamu kun Phaawulos fa'aa jedhe warra booda dhufe jedhe. Inni Yesuus jedhe garuu misiraachoo mootummaa Waaqayyoo lallabuuf mandara kanattis warra kaanittis lallabuuf kanaafanuu ergameeti jedha. Yesuus waan inni ergameefi yoo laalle jechi Yesuus gahaadha. Walii gallaa? Malee hoolaa araaraa ta'ee nu ergame kan jedhe ilaalcha namoota warra isa booda dhufaniiti warra kiristaanummaa hojjetatan jara jedhe malee Yesuus hin jenne jecha kana. Kanaafiyyuu akkuma amma sila haasofne sanatti Waaqayyo maali? Yesuus maali? Waa'ee Yesuus immoo maal fakkaataa? Akkamitti jira? Akkam ta'eeti jira jettee yoo keessa galtee ati karaa kee ani immoo hafuuraa yoo keessa seennee hubannaan isaa gadi fageenyaan nuuf gale malee itti amanuun qallaaleematti miti ni ulfaata. Kanaaf Yesuus amma walumaa galatti Yesuus kan inni ergamee fi mootummaa Waaqayyoo lallabu namoota barsiisuu waan akkasiitiif ergame. Kana alatti waan biraatiif hin ergamne. Sijammar foon uffatee dhufuunsaa foonuma uffatee dhufuunsaa yuukoo waa'ee Waaqayyoo koo uummata hin beekne sanatti koo agarsiisuuf dhufe barsiisuuf. Foon uffatee dhufuu min amminiin jedhamu barra. Barsiisuuf dhalatee jechuudhaaf kan foon uffatee kan dhalateef jechuudha. Kanuma dhalateeyyuu
kan dhufe gara biyya lafaatti Foon uffate jechi jedhamu kun sirriis waan biraan turre bara Yesuus. Indaa'uun waaqayyomtiyyuu kan isa fo'ate jechuudha. Kanuma isa fo'ateef iyyuu koo waa'ee guddummaa isaa haala lallabuuf agarsiisuuf. እና አባጫሌ አባጫል xiqqoo haasofnee abaanuumi. Waa islaamummaarraati islaamummaarraa waan dubbattu ni qabda waan gaafattu qabda Amos. Wanta sitti tole yookiin waan ta'e waan qeeqxurraa. Amantii islaamaa maal akka ta'e waan dubbattu qabda na wajjin waan na gaafattu. Ay amantiin musliimaa maal ta'e akkamitti akkas ta'e akkamitti nabiitti amantu akkamitti nabii sallallahu alaihi amantu jedhee akkas ta'e kana ta'e jedhee waan si gaafadhu hin qabu maaliif ofii kiyya waan hin beekuuf. Sini Abbaa Jaali. Ay. Achi haasaa jira. Maal jette Amos? Kanaafiyyuu Abbaa Jaali amantiin musliimaa siif ta'ee siif galee dhugaan isaa siif galee dhugaa isaa uumattee itti amanaa jirta miteeti. Miti? Eeyyee. Bakka ana amma kunoo kanaafuu sa'aatiin hojiis natti gahaa jira waan ta'eef guddaa galatoomaa nan bahaa guyyaa biraa nan seenaa bal'inaan haasofna. Tole bareedaadha bareedash. Ayyee nagaan naaf tura guyyaa biraa deebi'ee nufa wal agarra. Bareedaadhaati. Abbaa Jaali. Abbaa Jaali. Abbaa Jaalii hin jiru neetworkii isaati. Neetworkiidha. Namni haasoo barbaadu jira bakka isaa bu'e. Kun as keessa jiranii waan dubbatanii. Maal bahee? Ani kan jedhu tokkoffaa ijoolleen kiristaanonni as jala jiran osoo gadi ta'anii barumsa qaban. Jelaawi nagaan isiniif haa ta'u. Nagaan haa ta'u. Hello. Isaan maal nagaama. Maal jette mee mucaan jireenya jedhamu kun jireenya dhufu jirtuyi. Akkam bayyaadha? Jirra galata Waaqayyoo. Nagaa. Ayyee. Amantii irraa haasa'u moo waa'ee Yesuus irraa haasa'uu barbaadda? Yaadota isin kaasaa turtan irratti jalqaba yaadota tokko kaasee achii booda gara gaaffiitti itti fufuu dandeessu isin waan barbaadan. Yaadota kaasaa turre dhiisi maal goona? Yaadota baay'ee kaasaa turtanii Waaqa waaqessitu waaqa ganama kaatee waaqeffattee ganama kaatee bagana ganna bushitee jettee galateeffattu qabda bini. Nan qaba garuu amma kiristaanummaa kana akka wanta macaafni qulqulluun hin beeknetti namni ofiisaatii uume faatti kaasaa turtanii. Maarree kun immoo waan ifadha callaadha horee kunoo beekamaadha. Ayyee naa isa waliin akka ilaalluufidha. Dammoo macaafa qulqulluu kanarraa ragaa gaafa dhiyeessitan. Yesuus barsiiseera macaafa kana. Ishee alta kana ragaa. Kiristaana kana Yesuus ta'aa jedheera moo barattoota Yesuus keessaa eenyutu kiristaana? Moo Yesuustu kiristaana moo eenyudha?
Ayyee jalqaba hiika kiristaanitii beekuun dirqama jedhee yaada. Waa'ee Hiika kiristaanaa isaarraa kan dura beeku ergasii waan jiraachuu isaa barree kaaneetu hiika isaa baranna. kiristaanummaa jechuun namoota barnoota kiristoos hordofan. Word by word jecha kiristaana jedhu barbaadde yoo ta'e eeyyee inni siin jira macaafa qulqulluurraa garuu na dhaggeeffadhu amma Amantii daqiiqa. kiristaana jedhamu jiraayi. Amantii kiristaana jedhamu Yesuus barsiiseeraayi. Daqiiqa naa dhaadhu na dhaggeeffadhu. Tokkoffaa gaaffii gaafata tanaan ragaa macaafa qulqulluu kanarra jiru guutummaatti fudhachuu qabda. Ragaan sii dhiyeessu jechuudha. Anis Inni kan macaafa biraa marraan siin jedhee marree macaafa marraati amantii kiristaana jedhamu Yesuus barsiiseera. Yookiin barattoonni Yesuus keessaa tokkumti namni kiristaana ta'a jedhee barsiise jira. amantii kiristaana jedhamu Yesuus barsiisuu isaa baruu yoo barbaadde hiikaa kiristaanummaa beekuun dirqama ta'a jalqaba irratti. Biikoos hiika isaa gaafa baratetu barumsi kun kiristaanummaadha kun immoo kiristaanummaa hin ibsu jettee adda baasta waan ta'eef. Innaa Nama jechuun yoo jiraate iyyuu wanti nama jedhamu yoo jiraate waa'ee namummaa baranna. Nama jedhamu nama jiretti maal goonaa hiika isaa barra. Jalqaba wanti sun jiraachuuti. Hin jiru kiristaana jechuun hin jiruudhaan hiika isaa baradhaa ganaa baabaa kiyya. Word by word barbaadde? Waan isin jiru geesse amantii kiristaana kana barsiiseera Yesuus. Barsiiseera. Mee hojii ergamoota boqonnaa 11 lakkoofsa 26 dhaqi. Barattoonni kiristaana jedhamanii jedha biyya Antookiyaatti Yesuusuu biyyeen jiru bara sana. Sababii maaliitiif buqatee taa'aa rafaa ture. Sababii maaliitiif kiristaana jedhaman? Sababii maaliitiif kiristaana jedhaman? Ani beeku hojiitti wacanii gamsiisanii namoonni warra kaan kiristaana jedhanii warra kiristaanaati. Seetu itti wacanii gamsiisanii naan jedhe malee namoonni waa'ee Kiristoos dhugaa ba'an hafuura qulqulluun guutamanii waa'ee Yesuus Kiristoos dhugaa kan ba'an kiristaana jedhamanii akka waamaman macaafni qulqulluun guutummaatti dubbata. Inni kan biraan hojii ergamoota boqonnaa kan jedhame barattoota moo amantiidha? Amantiin ofii isaatiin nama isa hordofu yoo qabaatin amantiin ofii isaatiif maali? Ati islaamummaa hin hordoftu taanaan islaamummaan akkasumatti islaama jedhamee ati hordofaa islaamaa miti taanaan akkamitti islaamni maqaa qofaaf taa'e maal si fayyada? Aara akka lafa kanaati, akka aduu kanaati, akka ji'a kanaati, akka samii kanaati islaam jechuun namni hordofuu dhabamus duruu jira waanuma jirudha. Inni siifinus Kiristoos duruu jira Kiristoos isa duruu jirutti waan amannuuf hordoftoota Ani Kiristoos Kiristoosiin siin gaafadhee nammooti'an. Yesuus. Islaamummaa durayyuu Kiristoos hin jira. Ani kan isin jedhu. Ayyee. Amantiin islaamaa anii fi atis hordofuu dhisi. Bileenni 8 lafarra jiru hordofuu dhises amantiin islaamaa akka lafaati, akka bishaaniiti, akka aduuti waanuma duruu jiraati. Malee. Yaada keedha. Maal islaamni Muhammad irraa eegalee moo maaf sobuuf jettaa asitti immoo? Ragaadhaan fiduu dandeessaa akka Muhammad irraa eegale. Qabatamaatti sii fida guutummaatti sii fida amma garuu kan eegale kana xumurre sii fida isa yeroo barbaadutti garuu kiristaana jechuun barnoota Kiristoos Yesuus hordofan jechuudha. Mee amantii ishii kiristaana kan jedhame amantiidha moo gaafas kiristaanota kan jedhame amantiidha moo barattootadha? Kiristaanonni warra amantii kamiin hordofanidha? Ani hin beeku amantiin qabani kiristaanota warra jedhaman. Hin beektu taanaan ammaa gaafatta reegoy. Hin qabaniin jedheemi. Akkamittiin qaban jetta macaafni qulqulluun? Amantii hordofan hin qabani kiristaanota warri jedhaman. Kiristaanota jedhaman maa jedhanii macaafni qulqulluun? Maqaa moggaasadha bara kun akka waldaadha waldaa jechuun mungkin fakkeenyaaf garee ebeluu tiimiidhaan wanta maqaa namaatti akka garee 5ffaa garee 6ffaa garee 7ffaa jedhamu maqaatu kennameef malee amantii miti bar kiristaanota jedhaman jira barattoota. Ilabbaa caalee. Ani garuu waa'ee barattoota sun taa'e. Qoy inseen qoy. Mee ati kimi waati timiin tuusee kiristaaniiti. Kiristaaniiti jechuun siif maal jechuudha abbaa caalee? Afa warra Giriikotaati Giriikotatu moggaafate kanattiin malee waa Yesuus immoo warra Araamaayikii warra Hebruuti waan inni barsiise. Ragaa fidi Giriikotatu moggaafate. Giriikonni moggaasan maqaa barattootaati bakka walumaa galatti. Ragaa malee naasayin kaa Giriikota moggaafate ka jedhu ragaa fidi. Kiristiyaan jechuun Giriikota mini afaan Giriikii moo Kiristiyaan jechuun? Giriikotatu kiristaanota maqaa jedhu moggaafate ka jedhu naaf di macaafa qulqulluurra. Macaafa qulqulluurraatii siifan fidaa. Ammoo anaaf di Giriikonni akkas jedhee moggaafatan kan jedhu. Kiristiyaan jechuun eenyu afaan maaliiti? Maal jechuudha ishee kiristaan jechuun? Maal jechuusaa maalitti godhadhan kiristaan jechuun kiristaanota jedhaman malee kiristaan jedhamu wanti kiristaan jedhamu hin jiru kiristaanota jedhamu. Waan hin beennaasaini ishee amma hojii ergamoota boqonnaa kiristaanota jedhi malee kiristaana jedhin kaa kiristaana wanti jedhamu jiru kiristaanota. Waan hin baane
waan hin beekne keessa galuu dhiisuu qaba. Waggaa sana guutuu achi keessa wacanii naannoo gamsiisanii naannoo jeeqanii jennaan kiristaanota jedhamanii jedha iddoo sanatti. Naannoo gamsiisan miti hafuura hamaa baasanii iyyisiisanii naannoo jeeqanii sirriidha. Lakki Hafuura hamaa. kiristaanota amantiin kiristaana jedhamu walumaa galatti hin jiru bakka walumaa galatti maal sarara naannoof taate. Eesh na dhaggeeffadhu hojii ergamoota boqonnaa 26 lakkoofsa 28. Hojii ergamtoota irratti 11 hawaaraa 11 miiraaf irra kan jiru barattootatu kiristaanota jedhamu. Kun maqaa barattootaa. Maqaa amantiin qaban ijoolleen sun. Darbini 26 28 na dubbisi. Damja'a. Ayyee. Amantii miti bar kun maqaa barattootaati bar. Amantii miti maali daree? Maqaa barattootaati? Maal jechaa jira inni? Barattoonni sun maal hordofu? Waan hordofan qabuure waan kana hordofu wanti jedhame hin jiru. Meenaa dubbisi meetii kutaa jiru sun akka wanni jirutti. Majaa qulqulluu biraan qabdu? Sadii hanga jahaan qaba baay'een qaba. Hanga jaha jechuun maal jechuudha? Baay'een qaba jechuu kooti afaan Amaariffaan Saabaa Amaariffaan kan barraa'e Amaariffa qulqulluun kan barraa'e Ingiliffaan kan barraa'e Oromiffaan Arabiffaan hedduun qaba jechuu kooti. Kan Oromiffaan haa dubbisi 26 28. Kunooti. Baay'ee. Siisan dubbisaa geeffadha. Yeroo isa argettis garaan Itoophiyaatti isa fide waggaa sana guutuu waldaa sana wajjin wal arganii namoota hedduu barsiisaa turan. Achii kaatee miti bakka siin jedhe dubbisi 28 29 dubbisi. 28 29. Boqonnaa 26 lakkoofsa. Boqonnaa 26 lakkoofsa 28 fi 29. Boqonnaa 26 moo? Asitti barattoota ittiin mogga'ee 26 boqonnaa 26 lakkoofsa 28 irraan kaasaa. 28 fi 29 Gaafa dubbistu immoo suuta jedhi dubbisi akka namaa galutti malee na riifatin. Maaliif? Akka namni hubatutti ka dhaggeeffattoota kunoo nama 600 oltu si jala jira bar. Eshi. Maal jedha? Agriiphaa yemmus Phaawulosiin yeroodhuma gabaabduu keessatti kiristaana na gochuuf jettaa jedhe. Phaawulos deebisee yeroon isaa gabaabatus dheeratus si duwwaayyuu utuu hin ta'in warri har'aa na dhaggeeffatan hundinuu hidhamuu koo irraa kan hafe akka koo akka ta'an Waaqayyoon nan kadhaa jedhe. Maal jechuudha? Ekkoo kun lakkoofsa 28 irraa kaastee gaafa dubbistu Phaawulos fuula yaa'ii duratti dhiyaachaa ture waa'ee isa dhugaa ba'uu waa'ee isa barsiisu waa'ee Yesuus Kiristoosiif dhugaa ba'aa waan turee fi komiin garaagaraa irratti dhiyaatee fuula mootichaa Agriiphaa duratti dhiyaatee ture. Fuula mootichaa duratti dhiyaatee wanta dhugaa ta'e sababii inni dubbateef dubbiin isaa waan isatti toleef Agriiphaan akkasittiin jedhe. Yeroodhuma gabaabduu keessatti kiristaana na gochuuf jettaa ittiin jedhe. Asirraa maal hubannaa? Yeroodhuma gabaabduu keessatti kiristaana na gochuuf jetta jechuun Phaawulos waa'ee barumsa kiristaanaati jechuudha agartee iddoo kanatti kan inni dubbate kan inni dhugaa baate kan inni falmate akkasuma Phaawulos illee hordofaa kiristaanaa ta'uu isaa mooticha Agriiphaan hin beekaa jechuudha. Hordofaa kiristaanaa miti. No. Kiristaana gochuuf deemtaa jechuun maqaa barattootaaf kenname waan ta'eef ofitti na dabaluuf deemtaa jechaanii jira bar malee amantii kiristaana jedhamu hin jiru bara asirratti. Atuu jette bara. Atuu jette ka. Inna Phaawulos inna Barnaabaas አይደለም አንተ ያልከኝ achirratti kan jedhame kanaafuu kiristaanota kan jedhame warra achitti wal barsiisaa turan sana kiristaanota jechuun maqaa barattootaati.